Dhaggeeffattoota kabajamtoota hordoftoota Facebook keenyaa akkam nagaa qabdu jireenyi badhaadhaa. Bara 1998 godina Baalee magaalaa Roobee mana barumsa Maddoolaabutti seenaa raawwatame isiniif qopheessuudhaaf ani Sintooliinaan fi ani Diitirindii wal ta'uudhaan seenaa kana isin dhageessisuuf qophoofnee jirra. Egaa bara 1998 ture godina Baalee magaalaa Roobee mana barumsa Maddoolaabutti jaalalleewwan lamaan mana barumsa Maddoolaabuu keessatti yeroo dheeraadhaaf haala ho'aadhaan jaalala isaanii dabarsan Siifan kan jedhamtuu fi innis Boonaa kan jedhamu yeroo dheeraadhaaf jaalala isaanii dhadhamaa turanii haaluma kanaan osoo jiranuu bara 1998 kana keessatti kutaa 8ffaa baratan ture. Kutaa 8ffaan qorumsi biyyoolessaa dhumatee dhuma isaarratti barattoonni boqonnaadhaaf karaa maatii isaaniitti akka deebi'an himame. Yeroo kana Siifanii fi Boonaan hedduu gaddanii daqiiqa takkaaf addaan ba'uu hin barbaanne. Kana duras taanaan wal malee hin deeman, wal malee hin qo'atan, wal malees hin galan. Amma garuu dirqiin dhufee gargar baasuuf jira. Isaanis homaa gochuu waan hin dandeenyeef imimmaaniin gargar ba'anii. Egaa gargar ba'anii boqonnaadhaaf maatii isaaniitti deebi'anii ji'a tokko lakkoofsanii jiru. Wal arguudhaaf kan hafe ji'a tokkodha. Obsuu hin dandeenye Boonas ta'ee Siifan. Boonaan karaa isii ittiin argatu mala tokko baafate. Innis karaa maatii isiitti deemuudhaan isii gaafatudha. Garuu maalan jedhee deema? Isii eessatti beekta Boonaan jedhanoo? Jedhee of keessa gaggaragalchuudhaan yaada. Haa ta'u malee malli inni qabu maatii bira deemee isii arguudha qaba. Kanaafuu malli biraa ka isa baasu hin jiru. kami kan barraa kan balbalan irratti eenyu seenaa akkas jedheen abbaan Siifan Boonaan balbala rukutuu isaa arginaan. Boonaanis ol seenee afaan sodaatiin akkas jedheen abbaa Siifaniin. Ana hiriyaa Siifanii mana barumsa tokko barannaa. Siifaniin kitaaba tokko irraa fudhatuu barbaadeyyuu argatuun hin danda'a? Injirti Siifayyaama turi alakoo Siifan koo alaa kana namni si barbaada jedhee waameef abbaa Siifan. Siifanis nama isii waame beeku baattus nama san dubbisuuf yookiin arguuf fiigaa gadi baatee yeroo gadi baatu kan fuuldura isii dhaabbatee jiru jaalallee isii yeroo dheeraadhaaf waliin jiraatte Boonsaa ture. Waan harkaa qabdu gadhiiftee ni rifattee. Boonsaa koo maal si gargaaru? Maal feete jetteen. Boonsaanis jalaa fuudhuudhaan akkas jedheen. Siifan kitaaba tokko soqee dhufeeyyuu kitaaba akkas jedhu qabdaa? በጣም ናፍቀሽኛል አንቺ ግን ደህና ነሽ ሰላም ነሽ ምነው በእናትሽን እንደዚህ ጨከንሽብኝ ከጀሉ ቀብዳ ጀሬን ኪታባ አከስ ጀሉን ቀቡ ከአከነ ጀሉ ሲከኑ የኔ ቆንጆ አንተም ሰላም ነህልኛል በጣም ናፍቀሽኛል እንዴት ልውጣ አባቴ ከለከለኛል በእናትህ እኔም እኮ ወድሃለሁ ትምህርት ተከፈት እንገናኛለን ኪታባ አከስ ጀሉ ሲከኑ ይሰቆፈን ቀባ አከስ ጀቻ አባን Siifan akka afaan Amaariffaan beenitti yaasoo waliif dhaamsoo fi dabarfatu. Garuu abbaan Siifan akkas jedheen. Siifuutoo adaati barattuu cimtuudha kitaaba kana mara beeyta. Intalato jabaadhu garuu kitaabni tokko si hafee jira. Abbaa koo kitaaba kamtu naaf immoo jetteen Siifan jalaa fuutee. Kitaaba abbaatee Geejjaanoo kan suusur wasdeenyi xifaa ka jedhu bichaa wallaaltee.